Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit OMN isiniif dhiyeessa. Qophii kana karaa yuutuubii yookiin feesbuukiidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Feesaan an Salamuun Namarraati. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Guyyaa har'aa kana qophii addaa kan qabadee dhiyaadde waa'ee siiqqee Oromoo irratti. Siiqqeen Oromoo sirna gadaa jalatti akkamittiin akka isheen ijaaramtu, siiqqee jechuun maal jechuudha? Har'oo siiqqeen kun siyaasa Oromoo yookiin paartileen Oromoo akkamittiin yuuzii gochaa jiru yookiin immoo itti gargaaramaa jiru. Karaa siyaasaatiin dhuguma aktiivii gadi baatee siiqqee kanatti gargaaramaa itti fayyadamaa hojiirra oolaa jirti. Yoo jirtu ta'e gaarii, yoo hin jirtu ta'e immoo maaliif isa jedhu waliin ilaallaa jechaadha. Wanni kana waliin mari'achuudhaa fi namoota lamanii qabadhee dhiyaadhee jira. Inni jalqabaa aadde Seenaa Jinjimooti. Aadde Seenaan yeroo baay'ee waa'ee siiqqee irratti hojii garaagarii hojjetanii hundumti keessan akka beektanii iddoo garaagariitti pirezenteeshinii garaagarii dhiyeessaniiru jiranii. Kan biraan obbo Tafarii Nuguseeti. Obbo Tafariinis waa'ee sirna gadaa irrattis waa'ee siiqqee irrattis qorannoo garaagarii yookiin immoo qophii garaagarii qopheessaniitu turani. Kanaaf waan kana hubachuu irratti nu gargaaru jennee abdannaa nu wajjin turaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan obboloo tokko. Galatum Salamuun baga nagaan nu eedde. Seenaa gaamee sirraan jalqabaa. Amma gaa sirna gadaa jalatti siiqqeen biraanchii tokko siiqqeen egaa roolii guddaa qabdi jechaadha sirna gadaa jalatti. Mee otuu sirna gadaa sana jala deemnee maal akka inni fakkaatu otuu hin seeniin dura siiqqeen maali isa jedhu irratti mee yaada nu kenniti isa booddeessee na jaalladha. Gaaffii bareedaa Salamuun waa'ee siiqqee kanarraa hedduun hin baree waggaa darbe kana keessatti ji'a shaniin dura immoo Osloo ture abbaa gadaa fa'aa hojii isaanii walgahii adda addaa irratti hedduu waan haaraa hin beekne hedduu kan hin baree kan tokko keessa. Konsensasiitu hanqataa gar tokko siiqqeen eessaa dhufte siiqqeen waaqarraa akka abbaa gadaa dhufte abbaa gadaan qixa dhufte moo siiqqee ka kennu abbaa gadaatu haadha siiqqeeti siiqqee ka kennu jedhu suni haasaa adda addaatu jira. Marattuu gabaabinatti yoo ilaalte jette siiqqeen sirna gadaa keessatti biraanchii akkuma abbaa gadaa biraanchii of danda'e qabdi. Siiqqeen kan kennamtu naannoo adda addaa irratti garaagaraa naannoo dhihaa Oromiyaa irratti haadha mucaattuu intalaa kenna. Naannoo biraa keessattuu naannoo Arsii keessatti practically kan siiqqeen jirtu haadhatu intalaa gaafa heerumte kenniti. Siiqqeen jechuun waraana jechuun just meeshaa lolaa kan amma bittee darbite kana otoo hin ta'in siiqqee jechuun wanna jiruu kan kee guutuu erga ati heerumte yookiin fuuteen booda si faana deemu hanga ati duututti jechuudha. Gaafa gammachuu, gaafa gaddiinsaa, gaafa rakkoo, gaafa waraanaa, gaafa maraafiyyuu siiqqeen kuni mallattoo dubartiiti. Dubartii heerumtee abbaa manaa qabdu jechuudha. Dubartiin fuudhini siiqqee hin qabdu. Siiqqeen sirna biraattu jira. Saniin dura sirni dubartiin keessa deemtu dhalattee jalqabdeetiin hanga gaafa heerumtutti sirna biraa keessa deemti. Gaafa isiin heerumtee cidha isiirraa jalqabee sirni isiin itti seentu sirna siiqqee kana seenti. Sirni siiqqee kuni koominiitiidha. Shamarran fuudhan maratu qaba. Sirna san keessatti ammoo dirqama hedduutu shamarran keessa jira. Akkasumas ammoo siiqqeen mallattoo warra fuudhee kan ittiin kabajamanii, kan ittiin murteessanii, kan ittiin dhagahamanii. Siiqqeen akkasiin jira gabaabinatti kan ibsan Salamuun. Obbo Tafarii waan itti dabaltu qabdaa siiqqeen maali isa jedhu siiqqee kana itti gabaabsiitii itti nu dabaleefi. Seenaan waan gaarii kaaste garuu karaa lamaan kaasuu dandeenya siiqqeen maalii kana jechuudha. Duraan dursee akka nama dhuunfatti siiqqeen seenaan jetteedha. Siiqqeen nama dhuunfaatiin dubartiin dhuunfaa tokko gaafa heerumtu maybe garaagarummaan lixaa fi bahaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Aganani beekutti garuu haadhatu intalaaf kenna gaafa heerumtu. Siiqqeen suni ani heerumeedha. Ani dubartiidha.
mallattoodha harkatti qabattee deemti. So mallattoo kuni heerumee qofaa miti kan inni argisiisu. Erga heerumteen booda dubartiin tokko gahee hawaasa keessatti baatu siin murteessaaf. Gaheen hawaasa keessatti baatu kuni maalinni fakkeenyaaf yoo mirgi ishii miidhame dhiibbame jedhee isa qabattee baateeti ililchitee gaafiin dubartootaa sun akka deebi'u gooti tokko jedhi. Kuni yoo ofii isaaniitii miidhamaa ta'anidha. Lammaffaa waraanni yoo jiraate ta'e fakkeenyaaf waraanni gaafa deemu lola siinqetu bahee eebbisee gaggeessa. Kanaafi akka eebbistuutti akka otoo jennu asitti falaasama Oromoo duuba gaafa laallee jennu dubartii waayyuudha jedha. Waa sadiitu waayyuudha. Lafti waayyuudha, waaqni waayyuudha, dubartiin waayyuudha. Waayyuu gurguddoo kana jechuudha. Waayyuu jechuun is like holy. Waan kabajamaa, waan addaa, waan namni hundi kabajuu qabuu fi dhaga'uu qabuudha. Kanaafi akkuma amma westi kana dubartiin yoo ragaallee baatu dubartiin ragaa baatee jennaan eenyuyyuu dhaga'uu qaba dubartii sana. Dubartiin hin sobdu, dubartiin dharan dubbattuu jedhu. Kanaafi siinqeen egaa kanatti gahee lammaffaa baatee jechuudha. Eebbaa inni sadaffaa gosni lama wallolee jennaan hin araarsiti. Jidduu seenti. Siinqee sana darbee kan wallolu walitti araaramu jiraatee jennaani suni baay'ee yaraadha. Uummata birattis fudhatama hin qabu. Walumaa galatti lolli gosa lama jidduu gaafa uumamee jedhee dubartiin siinqee qabattee seentee araarsiti jechuudha. Inni ittaanee jiru gaheen ishii dubartiin yoo rakkoon hamaan tokko fakkeenyaaf gogiinsi yoo balaan adda addaa gahee siinqee qabattee malkaa buutee kadhatti. Kanaafi waaqni hin dhaga'a jedhama. Kanaaf bonni cimaan yoo dhufee yoo bonni cimaan dhufe isaantu waaqa kadhatee waaqni isaan dhiira caalayyuu afaan dubbachuu baatanis naareetiivii sanirraa dhiira caala waaqni isaan dhagaa jedhamee waan yaadamuu fi isaan dhiiras qabatanii laga bu'anii malkaa bu'anii achiin booda waaqa ofitti araarsu. Seenarraa xinnoo si jedhu? Yaa. Well, gama seenatiin gaafa dhuftee jette maybe gadaa dura Oromoon dubartiin bulaa ture kan jedhamu jira. Wanti kun amma caala fudhatamaa dhufaa jira. Afoolarraas baay'ee wanti argachaa jirru dubartoonni gadaan otoo uumamin dura Oromoo bulchaa turani. Kanaaf maatriyaarkaal diinaastii jala turre jechuu dandeessa. Dubartoonni kun akkamitti akka filatamanii Oromoo bulchanillee beekuu baannu. Dubartiin jalqaba haalooyyee jedhamti kan Oromoo bulchaa turte achirraa qasooyyee, lasooyyee, garooyyee achi ishiin dhuma akkoomanooyyeetti. Akkoomanooyyee namni baay'een maqaa balleessee egaa dhiirri akkas taate akkana taate jedhu malee seenaa ishii dhugaa gaafa laallee jennu dubartiin kun extremely cimtuu, extremely heroine, jagna caaltu turte. Maybe amma ragaan tokko kan argisiisanii gudiit kan jedhamtu kun gudditti kan jedhamtu kanarraa dhuftee gudiit kan Aksuum gubde jedhamudha. Guddittiidha. Guddittiin kun iyyuu akkoon maqaa ishiiti jechuun dubartii turte. Yeroo akkoon keenya turte illee kan turte jedhanii dhiirri maqaa baasaniif malee maqaan ishii dhugaa manooyyeedha warri jedhan jiru. Manooyyeen kun Boorana fa'aa Banooyyee jedhu. Amma dubartii kana erga dhiirri aangoo irraa fudhataniin booda frictioniin jidduu lamaanitti ture. Yeroo kanatti qaallutu jidduu galee araarsaa ture. Achiin booda gadaanis egaa dhiirri waggaa dheeraadhaaf bulchuu hin qabdu jedhee waggaa 8tti gaafa murteessanii dubartiin immoo mirga ishii karaa kanaan eegsifachuu qabdi jedhanii siinqee akka murteessaniifi fi siinqeenis gadaanis erga tokko evolve social evolutioniin isaanii yeruma tokko akka ta'e. Kanaaf baalaansi akka wal godhan. Even murtiin gadaa mataa isaatiin siinqeen otoo irratti mari'atin at least dubartiin manatti abbaan warraa fi warraa manatti otoo irratti mari'atin akka murtiitti hin deemne kan godhuudha. Kanaani Oromoo keessatti egaa akka institution, social institutionitti dhaabachuu danda'ee jedhama. Kanumaan naaga.
So seenaa gaa amma innaa ta'e silaa amma abbaa gadaa innaa fudhattee sirna gadaa jalatti abbaa gadaatu jira jechaadha. Sirna kana jalatti haati siiqee jirti yoo jirti ta'e akkamittiin filatamuu dandeessu kan olii galaa dubartoota naannoo tokko jiran yookiin immoo gosa tokko abbaa gadaa sana jalatti kan geggeessitu jirti. So ila kan konfliktii uumee amma rakkoon guddaan iyyuu sanii beekta. Aadaan Oromoo hedduu waan haqamee jiruu fi waan katabbiin hin jirree fi kan amma holaalta jette Tafariin irraa kaasee Oromoon patriyaatik warra haadhaan deemu warra intalaan bulu ture otoo gadaan hin dhufiniin dura akka inni jedheetti sii galee yeroo dheeraaf dubartiin bulchaa turte dubartiin akkoo manooyyee tadhumaa taate akkoo maqaa isii kan namni haa jedhu malee manooyyee maqaa isii yoo akkas fudhannee jette sii galee sirna irraa jijjiirame lakkii waggaa dheeraa fi akkana bulchuun nuuf ummataaf gaarii miti jedhee wal gahaniitiin waa lamatu ta'e. Tokko dubartiin akka bulchine gadama keessatti iyyuu murtiitu jira fakkaata sii galee achirraa jalqabee. Inni lammataa ammoo yeroo dheeraaf akkamitti akka bulchine murtii uummanni walgahee Oromoo walgaheetiin murteessee waggaa 8 jedhee murteesseetiin akka dimokiraasiitti akka nama mariyyuu bulchaan jijjiiramee jedhutti akka durii waggoota 100 fi akka warri daayinastii kun bulchu akka hin taane jijjiiramee jedhe. San irraa akka laaltee jechuun baroota sanniin waggoota 400-500 kana keessatti jijjiirraa addunyaa kana keessatti saboota hedduutti saboota akka Oromoo indigenasiin kunniin kan dubartiin bultanii amantaa walitti makateetiin kara patriyaatiitii abbatti deebi'anii jedhan. Bulchiinsa amantaa kiristaanaa keessa illee ilaaltu akkasuma bulchiinsi gahee dubartii gallaaffisanii haqaniitiin guddina irraa kan ka'e sodaa waan adda addaa irraa kan ka'e histirii duubaa irraa kan ka'e kara dhiiraa yogguu garagalee jedhu amma so siinqeen amma haasofni suni siinqeen amma irratti wal marannu siinqeen amma Oromoon beektu kan xiqqoo jiru kana waan ciccitee haftoo sa irraa hafte haftoo waggaa 304 kan irraa hafteetiin amma humna sagalee isin ittiin argattu sirna gadaa keessatti kennaniifi jedhan si galee eega gadaan jijjiirameeti waggaa 8 bulla akkasumas gaheen dubartii maali gaheen dubartii maal ta'uu qaba kan jedhuu fi akkuma Tafariin jedhe si galee eebba malee siinqee malee gadaan hin murteeffamu. Abbaan gadaallee haadha manaa isaarraa malee murtiin tokko bulchaniitiin gadaa keessatti dubbii guddaa tokko jiraate bulchanii deebi'anii wal gahan. Sababaan bulchaniifoo galanii haadha manaatiin mari'ataniitiin ilaalcha haadha manaa san fuudhanii akka dhufaniifi. Kan biraa ammoo murtiin tokko yoo muramee jedhe sirna gadaa keessatti yoo fudhatamiinsa hin qabaanne warri siinqee yoo itti bahee jedhe murtiin sun hojiirra ooluu waan hin dandeenyeef kanaaf waan adda addaa san keessatti kennaniifi jedhani. So amma olaaltee jette siinqeeni haftoon haftee kun hedduu ciccitteetiin naannoo adda addaatitti bifa adda addaatiin jirti. Kanaaf ijaaramiinsa siinqee waa hedduu barbaachisee jira. Inni tokko amma laali sirna gadaa kana Oromoon waggoota 10-15 kan itti deebi'eetiin waaqeffataa ta'uu gadaadhaan buluun amma waan faashina ta'ee waan bareedaa ta'ee fudhatamee jira. Garanaan olaaltu hoo siinqeen achi keessatti gadaantummaa gadaa jalatti akka waan jirtu akka waan abbaa gadaatiin deemtu akka waan abbaa gadaatiin durfamtuutitti ilaalcha namni akkasitti qaba. Kanaafuu siinqee fi bakka kennaan jiru. Amma fakkeenyaaf waan tokko laale eengadda nama biyyan dhaqee ture. Gaafan biyyan dhaqee jedhee haati siinqee ni jirti. Haati siinqee erga muudamtee waggaa kara 3-4 geettee jirti. Garuu haati siinqee jiraachuu isii namni tokko ka beeku hin jiru. Miidiyaa irratti fidanii hin dhageessu. Sagalee isii hin dhageessu. Gahee haadha siinqee akka maal ta'an hin beekani. Eengadda warrootiin abbaa gadaa naannatti jiru walgahii guddaarra turan. Murteessanii haati siinqee akka ijaaramu. Yoo haa ijaaramu jennu abbaa gadaa jalatti miti. Pelroo walqixa siinqee institutionaa akkamitti siinqee tana deebisnaa? Siinqee kana yoo deebisne yoo akkamitti hojiirra oolaa gaheen uummataa gaheen miidiyaa gaheen mootummaa akkamitti kana fidiinsa irratti dalaguu qaba kan jedhu irratti warrootummaan abbaa gadaa murteessanii irratti dalaguutti jiran. Kanaafiyyuu siinqeen haftoon hafte kuni riisarchii guddaa barbaachisa si galee tokkoffaa. Riisarchiin kun godhamee ammoo uummataaf dhiyaatuu qaba. Yuunivarsiitootas ta'ee karee mootummaatiinis ta'ee karee adda addaatiinis siinqeen kun dhufee dhiyaachuu qabna. Eega achi booda
akkamitti gaheen siinqee gadaa keessatti gahee guddaadha. Gahee abbaa gadaati gadiitti miti. Gahee abbaa gadaatiin qixaati. Kana deebisnee akkamitti ijaarraa atiin kun riisarchimaa fi adeemsa itti aanu irratti murtaa'anatti fakkaata Salamuun. Galatoomii seenaa. Tafarii amma kan nama seenaan kaaste abbaa gadaadhaa fi siiqeen amma abbaa gadaa jalatti hojjetti immoo sirna gadaa jalatti kan jenna jedhu. Yoo garaagara jechaadha. Abbaa gadaa jalatti hojjechuudhaa fi sirna gadaa jalatti hojjechuun garaagara jechaadha. Yoo sirna gadaa jalatti hojjete ta'e akkamittiin rileeshnshiippiin abbaa gadaa jin isaan qaban maali? Paawar intinii isaanii maal fakkaata? Disishinii poolitikaa siyaasa yookiin hawaasa keessatti waan ta'u keessatti seenaa keessatti wanti yaaddoo jiraatame. Hayyee mee muuxannoon qaburraan si argisiisa jira kan jette isaan irraa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoon ani itti guddadhe naannoo Arsii Boqojjiitti haadha siinqee argaan guddadhe ani beeka haadha siinqee. Haati siinqee naannoo sanaa haadha Galatee jedhamti. Haati Galatee kun yeroo hundumaayyuu dubartiin gaafa miidhamtu dubartiin siinqee ishee qabattee ililchitee baati. Sana booda haadha Galatee walitti qaba dubartoota walitti qabdee ililchaa oolu abbaan warraa sun yoo hin adabamin deebiin hin jiru. Kanaaf practicalidha jechuudha wanti kun. Naannoon ani guddadhetti. So haadha Galatee ani akka akkoo manooyyeetti ilaala. Dubartii dheertuudha, guddoodha, nama jechuun gaaddisa qabdu wayiiti. Baay'ee sammuu koo keessatti yeroo hunda yoon ishii kaasu akkoo manooyyeen kaasa. Kanaaf ani yeroon biyya ture fakkeenyaaf warra TMS wajjiniini. TMS jechuun Tafarii Makoonnin School warra jedhamanidha. Garee tiyaatira isaanii wajjiniin tiyaatira kana akka afaan Amaaraatiin qophaa'e of course afaan Oromoos itti makanii kan ETVdhaan darbee ture. Achiin booda Yuunivarsiitii Finfinnees waan kanarratti hojjetee awareness uumuudha kan goone jechuudha. Kokkosa gaafa deemteetti kokkosa riisarchiidhuma kanaaf deemeen ture argeen ture practically jira. Even conflictii kan uumuu danda'u jira. One typical example immoo waanan siimu naannoo Shaashamannee Siraarotti waan hin argeedha. Siraarotti dubartoonni karaa siinqee kanaan gurmaa'anii dubartiin deessu tokko hundi isaaniiyyuu mana yaalatti dahuu qabu jedhanii waan erga walii galaniin booda warra naannoo sana warra kilinikii yookiin buufata fayyaa jiran sana wajjin walii galanii waliigalteen isaanii maalidha inni nuti akka aadaa keenyatti akka eenyummaa keenyatti dubartii deessuu tokko kunuunfachuu barbaadna asitti. Dubartiin suni gaafa ciniinfattu nuti hin ililchinaa marqinaa fi siinqee keenya qabannee waaqa kadhannaa fi jedhani warri fayyaa siin eeyyamanii fi achiin booda waliin hojjechuu jalqabanii aanaa sanitti akka warri ogeessi fayyaa achiinatti himanitti aanaa sanitti dubartiin tokko otoo mana yaalaa hin dhufin kan deessan jirtu dubartiin daharratti duute tokko hin jirtu. Kuni maal sitti agarsiisaa indigenous knowledge kana indigenous philosophy kana qabattee jijjiirama fiduu hin dandeessadha. Macaaf tuulamatti si gaafan si dhufe gahee dubartii even gadaa wajjin waan la gaafatteef jechuudha. Luba beekta namni abbaa gadaa jechuun luboota hunda kan hoogganu jechuudha. Lubni tokko luba kan ta'u gurra urachuu qaba. Gurra gaafa uratu gurra sana gurra urtuu kan jedhamtu dubartiidha obboleettii isaati kan gurra urtuuf jechuudha. Gaafa inni luba ba'u kan malkaa wajjiniin bu'anii haati warraasaan jiraanne malkaa bu'uu hin danda'u. Haati warraasaa otoo dhibaafatiin malkaa bu'uu hin danda'an Macaaf Tuulamaa keessatti jechuudha. Kanaafi gaheen dubartii hedduudha. Egaa gara gaafii keettiin si dhufa gabaabumatti siinqeen institutionii of dandeessedha. Institutionii of dandeesse waan ta'eefi Oromoon iyyuu nama gaafa jedhu lamaan ka'a. Dhumarraa gaafa kaate bari akka amantii biraa kanatti Addaam dura uumame jedhu horoo dura uumame. Horoo eenyuun qabu saalan qabu. Horoo bakka lamatti addaan qoodame dubartii dhiira ta'e. So equal ta'e jechuudha. Hierarchiin hin jiru. Abbaa gadaa jala haati siinqee ta'uu qabdu kan jedhu hin jiru. Institutioniin kuni lamaan walqixa. Institutioniin abbaa gadaaf institutioniin haadha siinqee lamaanuu gadaa jala jiru.
Kanaafiyyuu waliin abbaan gadaa tokkoo fi haati siinqee tokko wal qixasii waliin deemuu qabus murtiin darbus lamaaniin kan darbuu qabu. Yaa asirratti wanta siin jaadu tokko amma fakkeenyaaf waldaa amantii kiristaanaa innaa fudhatte amantiin kiristaanaa dhiiratu dura uumamee dubartiin immoo itti aantee uumamte jedha. Kan warra musliimaa sirriitti nu hin beeku. Inni amma jette kun kan akka amantii waaqeffannaatti moo kamitti? Eeyyee akka amantii waaqeffannaa. Isa kileer gochuu barbaade. Seenaa amma kan biraanii kan ilaallu siiqee keessatti waa'ee mirgaati. Mirga ilaalchistee innaa fudhattee dubartoonni ollaatiillee dubartiin innaa miidhamtee mana keessaa innaa miidhamtee karaa ittiin rifleekti mirga isaanii dubartoonni ittiin rifleekti godhanidha jechaadha dhiira irratti. Amma dubartiin tokko siiqee fudhattee manaa baatee jennaan ollaa hundumatu dubartoonni hundumatu ba'aa amma deebiin isaa sirriitti deebi'utti manatti hin galanii kan jedhantu jira. Mee haala sana xinnoo ishee nu ibsita? Yaa amina xiqqoo safariin tuttuquu yaalee ture si galee. Sirna siinqee keessatti dur yennoo siinqeen piraktikaaliin jirtu takalee deettillee daa'ima hin hoosistu. Rakkoon tokko jiraatee jennaan buna hin dhaabanii aanan horiin elmanii sa'attiin bahanii wanta kan godhan. Gaafa intalli takka sirna siinqee jalaa baatee abbaa manaa yookiin ammoo daa'ima reef dahee yookiin horiin kiyya reef dhalee kanaafiyyuu manatti hafa jechuu baate adabbiin isiin abadamtullee qixuma abbaa manaa warroota kaawwanii keessatti jechuudha. Gaafa haati siinqee takka ililfattee baatee deettuun takka fakkeenyaaf deettee abbaan manaa miidheenii yookiin arrabseeni miidhuu fiizikilii miidhuu dhabuu danda'a. Arrabumaanii haamilee isii yoo tuqee jette kaatee mana baatee jette. Isiin ililfattee baatee ollaan isii dhagahee martinuu waan godhu nyaatallee maa nyaataa hin jiraanne. Maaf reef deetteellee kaane martinuu bahanii akkasumatti ilil jedhaati manaa bahanii deeman. Haatattamaani warroonni abbaa gadaa yookiin warroonni maanguddoonni naannoo sanii haatattamaan yoo kan fidne taate warri kun ala bulaa achitti itti qalamaa achitti nyaatanii horiin elmanii daa'ima xiqqoo dhalteellee yoo jiraatte abbaa manaatti waliin otoo hirriban argatiin bula. Kanaaf jecha konsekwensiin inni qabu yeroo siinqee keessatti hedduu guddaa waan ta'eef hatattamaan rakkoon jiru fala argatee jira. Yoo falan argatiin abbaa san qofa otoo miidhatoo hin ta'in naannoo san cufa miidhee jira. Because imagine daa'ima abbaan manaa irratti gattee yoo deemte yoo horii hin elmini yoo nyaata hin godhini maarketiin hin dhaabata jechuudha. Wanti muuf ta'u wanti deddeemu tokko naannoo saniitti hin jiru. Kanaafiyyuu rakkoon irra gahuu siinqeen gahee ishee qabdu waraana dhaabuu otoo hin ta'in akkuma duratti ammallee safarii tuttuqee jira. Gadaantii yoo roobni roobuu dide yoo balaan guddaan kan ka'e si galee waaqniyyuu dura dubartii dhagahaa jedhanii yaadamaa otoo hin ta'in amanama. Amantaa jechuun amantiidha si galee waanan amanu onnee kiyya keessatti santu sirriidha. Warri waaqni hin jira jedhu santu sirriidha. Warri waaqni hin jiru jedhullee sanumatu sirriidha. So dubartiin waaqni waan dhagahuuf yoo isiin tullutti baate yoo isiin malkatti baate yoo roobni guddate hin dhaabata yoo roobni hin jiraate hin dhufee jira. So waaqatti aantee si galee arbii fi si galee rabbitti aantee kan jirtu dubartiidha. Garuu yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo amantaan haarofni kun dhufe kana keessatti si galee ga'umsi dubartii hedduu haqamee jedhe haqamee waan gad dhufee fi amma reefi haasaa godhaa jirra. Walqixxummaa dubartiyyuu haasawutti jirra. Duri yoo laaltee seenaa gadaan duratti yoo laaltee jettee kan Oromoo qofa otoo hin ta'in sabaaf sablammii indijinas warra ta'an yoo laaltee jettee warra kan maayaallee yoo laaltee jettee warroota indijinas jedhan kun hundinuu harki baay'inni warroota dubartiidhaan bulfamaa dubartiidhaan deemaa ture amantaa haarawaan duratti jechuu kiyya. Kanaafiyyuu gaheen siinqeen qabdu kan durii si himee fixuu hin dandeenyu. Waaqatti aantee kan jirtu, waaqatti aantee kan murtu, kan bulchitu dubartii turte. Amma immoo as deebineetiin akkamitti hamilee sanii, amantaa sanii, ilaalcha sanii akkamitti of keessatti horuu dandeenya. Akka ilaalchi kiyyatti olaaltee jettee amma rakkoon tokko inni guddaani nama gabroome tokko, gabricha tokko hanguma feetellee ati firiidha bilisa otoo jetteen hin fudhatu. Sammuun gabroomte hanguma feete si galee ati hadha booda bilisa warra gurraacha biyya kanaa olaallee jechuu. Yennaa gabrummaa keessa jiran karaa saawuzii kana harki 80 jara turan. Eega bilisummaan dhuftee linkaniyyuu amma booda
injiru sirni gabrummaa injiru jedhee hayyame warroota meeqatu waggaa kara 50 fi amanuu dadhabeetiin sirnuma jalatti bulee jira. So sirni haqame kun waggoota dhibbatan kan haqame kun sirna kana deebisuuf sirna kana itti amanuuf sirna kana fudhatamiinsa argatuu fi hojii guddaa barbaachisa. Yoo sirni sun fudhatamee jedhee amiin siinqeen akkuma amma xiqqoo Tafariin tuttuqee jedhe sigalee gaheen isiin ummata keessatti qabu social life keessatti qabu uumamaa wajjitti qabdee jirtu gahee guddaadha. Gaheen suratu fudhatamee I think Oromoodhaa fi ummata saba Oromoo ummata aadaa amantii fi eenyummaa isaa kiirii qabu ummanni eenyummaan isaa eessaa dhufee waaqa kamitti amanamaa Oromoon maal ta'e ummata qulqulluu kana keessatti I think gaheen siinqee gahee guddaadha. Falallee ta'uu danda'u rakkoo Oromootaa fi rakkoota Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammii hedduu yeroo kana keessa olaalteetti balaa guddatu deemaa jira addunyaa kanarratti namni baay'ee wal ajjeesuutu jira. Eenyutu aangoo eenyutu buluu qabaa eenyutu bulfamuu qabaa kanneen kan jedhutti fala guddaa fayyaadhaafillee sammuudhaafillee waa hedduudhaaf iyyuu I think siinqeen falataati jedhee ilaalee jira Salamoo. Galatoomi seenaa Obbo Tafarii amma itti bubuuteetta jiru baay'ee isaa seenaanis baay'ee isaa deebisteetti akka dhuunfaattis akka ollaattis nagaa buusuu keessatti yookiin mirgaaf ka'uu keessatti seenaan dubbatteetti. Kanarra yommuu darbee amma gosaaf gosi yeroo wal lolanillee ollaaf ollaan yeroo wal lolullee waraanni yeroo gosaaf gosa gidduu jiraatullee siiqeen akka isheen qooda guddaa keessatti qabdu isaan ba'anii ennaanii waraanni sun akka dhaabatu faatu odeeffama. Kana nagaa sana buusuu sana keessatti sanuma nama seenaa gaafatti itti dabaltee isa kanatti dabaltee waan itti jechuudha. Hayyee egaa duraan dursee mee gara mirga isaaniitii dhaabachuu kanarra yaakaanu dubartiin seenaan akkuma jetteeyyuu dubartiin Oromoo miidhame jettee jennaani siinqee ishii qabattee baate. Miidhamni kun egaa jira amma inni guddaan wanti nuti gochuu qabnuyyuu seerota san funaanuudha qorannee baasuudha. Yoo maal taateedha dubartiin kan baatu fakkeenyaaf yoo maternal leave waan ani baay'eetti gammadu. Oromummaa koottis gadaattis siinqettis waan hin gammadu Ameerikaa keessa maternal leave hin jiru. So namni baay'een gaafa da'ee jedhee mindaa isaa dhiisetti kan inni bahu. Garuu gadaa keessatti maternal leave ji'a 6 qabda. Ji'a 6 keessaa ji'a 3 compulsoryidha. Ji'i 3 immoo voluntaryidha. Ji'a 3 kana keessatti ati waan tokko hojjechuu dhiisuu ni dandeessa mana keessaa jechuudha. Waan tokko dubartiin tokko bishaan jigee kaasuu dhiisuu ni dandeessi. Haga ji'a 3 sanitti jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo wal gargaarsa kana keessatti jechuudha. Dubartiin deesse akkatti mataa dhaattu qabdi, mataa haddattu qabdi hin beekama dubartiin deesse tokko maal akka fakkaattu jechuudha. Dubartiin deesse kun mana eenyuyyuu dhattee nyaata nyaachuudhaaf mirga qabdi. Kuni jalaa sarbame taananii siinqee ishii qabattee bahuudhaaf mirga qabdi. So haa jennu abbaan warraa didee waan inni tiyaatira koo keessas jiru jechuudha. Abbaan warraa yoo dide maal godhu yookiin yoo aaree reebe maal godhu. Yeroo kana dubartiin siinqee ishii qabattee baatee warra haadha siinqee sana wajjiniin ililchaa deemti. Asitti kan si ajaa'ibu dubartiin faranjii the western mirga isaaniitiif falmachuu erga jalqabanii waggaa 100dha. Reefu. Waggaa 100 kana keessa maal godhanii dubartiin faranjii kuni wal qabataniiti addabaabayitti ba'an. Addabaabayitti ba'aniiti kana barbaannaa jedhan. Haala kanaan maybe non-violence resistance kana nu barsiisan. Sana booda non-violent resistance kun Indiyaa deemee asis Ameerikaa dhufee right movement yaadatta waan akkasii kana. Waan nuti voice hin qabneefi malee waan keenyan baratanimi malee dubartiin Oromoo waggaa 1000 kana geggeessaa turte. Waggaa 1000. Dubartiin Oromoo mirgi ishii miidhamee jennaan addabaabaayii baate. Bakka mul'attutti baate. Bakka addabaabaayii jechuun bakka itti mul'attu. Bakka mul'attutti baateetti walitti qabamtee faarfatte. Deettuu tiyya dhaanee dubartummaa koo tuffatamee anatu tuffatamee kanaafiyyuu gaafiin koo kanaanaaf haa deebi'u. Yeroo kanatti abbootiin gadaa dhaqanii haasofsiisuu qabu. Abbootiin gadaa dhaqanii haasofsiisanii achiin booda nama kanas nama miidhaa geessise kana waamu. Namni miidhaa geessise kun yoo waamamee dhufee waan isaa ta'u waan jechuun balleessaa isaa amanee jedhee dubartiitu gaafatama. Balleessaa isaa amaneera maal adabamu akkana haa ta'u sangaan naa qalamu jechuu dandeessi.
Hoolan illee hin jettu sangaa itti. Booda irra kadhatee maal godhee araarfatee dhungatee achiin booda haala tasgabbeessee yeroo baay'ee hoola irratti walii galu. Hoolaa qaleef jechuudha. Warra dhufaniifis maal godhaniifis. Kanuma warri faranjiis nanni violent resistance jettu kuni maalidha inni dimaandii qabda gaafii qabattee addabaabaayii baata achiin booda maalii gaafatta namni dhufee si dubbisu tokko jiraachuu qaba qaamni mootummaa tokko inni dhufee si dubbisee gaafiin keenya kanaa ettaa gaafii kana nu deebisu ettaa gaafii kana innis mari'atee maal godhee gaafiin ummanni hiriira bahee gaafate suni deebii argataa jechuudha. Kanaafi Oromoon waan voice dhabeef infrastructure ittiin dubbannu waan dhabneef akka theory the sublateral speaker sana jechuudha. Sana dhabneef malee wanti kun keenya jechuufan. Otoo jennu asumaanii Ameerikaan gaafa bilisa baatee dimokiraasii lallabdu nuti abbaa gadaa keenya jalqabaa impeach gochaa ture. 1776 waluu waachuu jedhama. Impeached ta'e bara sana hin buqqa'e aangorraa jechuudha. Kanaafi gara immoo waraana fi gara araara fi gara kadhaattis yoo dhufteette akkasuma. Maaliifi dubartiin kun waan hooggantuu qabu institutioniidha cimaadha. Yoo isaan bahanii egaa gosti waraa lamaan tokko haalan taaneen walitti bu'ee jedhee dhaqanii siinqee isaanii qabatanii jidduu seenu dubartii san bira dabartee waliin waraantu. Achiin booda maaltu ta'a dubartiin kunuyyuu dhaabii erga jetteen hin booda dubartoonni dhaabanii achi lamaan jaarsoliin abbootiin gadaa mari'atanii gosti kun maaf walitti bu'e rakkoon maali jedhaniiti dhaqanii waan kana solvi gochuu qabu jechuudha. Rakkoo kana hiikuu jechuudha. Rakkoon kun gumaadhaan hiikamuu danda'a. Araara garaagaraatiin hiikamuu danda'a. Walumaa galatti akka falaasama beezikitti immoo Oromoon walitti bu'uun qabu. Gosti Oromoo even yoo walitti bu'iinsi jiraate waraana labsitu. Abbaan gadaa waraana Oromoo irratti labsee otoo jennu impeach ta'a. Hin buqqaa. Abbaan gadaa Oromoo irratti waraana labseennan. Gadaan waraana kan labsu diina irratti qofa. Sanuu gadaan caffee wal ga'ee diina irratti diinni eenyuu isas clearly adda baasan. Even 15 yeroo addunyaan dukkana keessa jirtu 15-19tti yoo marii dhumaa irratti gaafa murteessan diinni eenyuu jedhanii kan addaan lafa reebu kan bishaan ofitti naqu jedhan. Amantiin define godhan. Warra amantii musliimaa hordofu warra amantii kiristaanaa hordofu jedhanii jechuudha. Agas clearly adda baasattee diina kee beekuu qabda. Amala isaa wajjiniin jechuudha. Kanaafi gaheen dubartii hedduudhas guddaadhas waan asumatti waan gabaabduu kanaan haasofnee fiduu. Gaarii. Amma amma teenyeen ilaallee dhugaa soofennaa ta'e baay'ee waan impireesii nama godhudha. Amma sirna gadaa irratti gidduu kana namoota asoosiisaa jira. Karaasii keessaa asoosiisaa jira. Sirnichi innaa teessee ilaaltu baay'ee sarpiraayiz waan si godha. Sirba nageenya qabeessa diimokiraasiin kan keessatti guddatee jira. Siiqeen immoo innaa ilaalte dubartoonni roolii guddaa akka isaan qaban agarsiisa. Asamma innaa siyaasa Oromoo siyaanaatti as fiddee ilaalte amma gidduu kana taa'anii ilaalan ture. Ilaaltaniitu ta'e hin beeku. Dhaaboleen 14 walgahii ta'anii jedhanii walgahii geggeessaa turan jecha. Achi keessaa dubartii tokkittii fuuldura ta'a. Yoo ilaaltanitti ta'e. Dhaabolee siyaasaa warra kaan innaa ilaaltanitti ta'es Dr. Abiyyi dhugaa akka bulchiinsa biyyattiitti ministeerota garaagarii kaa'aa jira. Inni kan isaaniidha achuma taa'u inni. Akka kan Oromootti garuu mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabolee siyaasa Oromiyaa innaa ilaalle paartileen garaagarii innaa ilaaltan yoo baay'atee dubartii tokkittii keessa jira isaan. Dhiifin siyaasa keessa jechaa yoo baay'ate. Warra kaan keessa immoo hin jiru. Warra baay'ina xinnoo ta'an amma kan keessatti argitu adda bilisummaa Oromoo keessatti dubartii tokko kan argitu baay'inaanii fuulduratti kan argitu ODP keessatti kan ati baay'isee agartu dubartii tokko argita. Kan dhaaba obboleessa ofaa keessatti kan argitu dubartii tokko amma dheengadda walgahii irratti kan inni argee Ameerikaatti isheen Minnesotaatti hidhatte jechaadha. So akkamittiin ilaalaa jiru dhaaboleen siyaasaa kun yeroo teessan ilaaltan dubartoota amma really waa'ee siiqqee kana itti fidaa jiru jettanii yaaddu mee seenaa asirraa jalqaba.
Kun amma Salamoon rakkoo guddaadha. Takkitti sadiyyuu beektaa soqanii kadhataniitoo dubartii representation argannaa ijaa fi mataa fi tolluu dubartiin akka dubara kaayaa maaloo jedhanii waan achi kaan fakkaata gareen jiraa beektaa. I think wanni suni nan deebi'ee jira wanta tokko qofa idoo barbaade kan safariin duratti dubbate irratti. Dubartiin ilchitee abbaan manaa miidhee arrabsee wama godhee eega baateen booda deebiin isii hatattamaan deebi'uu baannaa adarba bultuun adabbiin isaa guddataa deema. Adarba bultuun kaasaan inni kafaluu qabu dabil ta'aa deema. Sanuma itti da'uun barbaadeetiin. Kan waa'ee poolitikaa irratti hiraattee jettu waan rakkoo lamatu jira beektaa. Kan tokkoon poolitikaa siyaasaan Oromoo bulchiinsa Oromoo aadaan Oromoo kuni hangam gahee dubartiif qabaa. Hangam dubartii teenya cultivate gooneetiin dubartii teenya sigalee wanna tokko irratti yoo practicing goone jabaa ta'uu hin dandeettu. Irratti yoo dhaartee sigalee warri sibiila ol kaasu kuni halkanuma tokko ol ka'eeti sibiila kaasu. Doktorri kuni halkanuma tokko ol ta'ee doktora hin ta'u. Abbaan gadaa kunis kan amma Oromoo biratti fudhatamiinsaa fi jaalala hedduu horate kun irribaa ka'ee tooni hadha abbaa gadaa hin taane. It's a processidha. Cultivation. Kara processii kana keessa dhufteetoo arma yoo geette dan ati qophiidha. Sirna sanii bulchuu fi sirna san jijjiiruuf yoo barbaachisaa ta'e kanaaf gaarii ta'a. So uummanni keenya uummanni Oromoo processiin suni hammam shamaraa bakki carraan jira. Aadaa Oromoo keessatti aadaa amma jirru kana keessatti Oromoon ummata ammoo laallee jenne amantaa harka guddaanii amantaa musliimaatii fi amantaa kiristaanaa faana deema Oromoon. Amantoonni kuni Oromoon eega harka 90 ol amantaa kana faana deemanii hangam dubartiidhaa bakka qaba. Hangam dubartiidhaa carraa kenna. Hangam dubartiidhaa fi akka jarri waan tokko taatu dhiibbaa godha olaatte jettu Oromoo toon ta'in akkuma jiruuni amantummaa kana keessatti yoo hin jiru bakki hin jiru dubartootaaf. So Oromoon wanna san addaatti godhee Oromoon amma jiru Oromoon 21st century kana keessa jiru aadaa saniin bulutti jira. Waan aadaa saniin bulutti jiruu fi dubartoonni gahaa fi fedhii fi beekumsa akkasii qabaatanii waan adda addaatiif hin jiran. So kara tokkoon rakkoo kanatu jira sigalee uummanummaan sabni waan bakka hin qabnee fi taayitaa dubartootaa fi beekumsaa fi ilaalcha dubartootaaf bakka waan hin qabnee fi jenereeshin bulchiinsa dubartii hin agartu hedduun. Kara kaaniinoo waldoota siyaasaa olaattee jettee politika siyaasaa ta'ee jesi dhaabbuma adda addaa manuma amantaa kana keessattis ta'ee manuma bulchiinsa mootummaa keessatti iyyuu ta'ee hangam fedhiin jira bakka jira bakki dubartiin taa'uu dandeettu hammam bakka jira jettu hin jiru dhugaa olaattee jette sigalee cultivationni waldoonni siyaasas ta'ee waldoonni amantas ta'ee hangasumas tattaafatee dubartii ofitti harkisee ofitti yaamee ofitti bakka kennuuf hin jiru. So lakkoon kara lamaan jira. Takka dubartiin akkasii hanqina dubartootaatu jira. Fedhiidhaa fi beekumsa waan adda addaa irratti sababaan hafaniif akkuma isin jedhee kaaltiveen xiqqeen irraa hin jiru. Aadaan Oromoon ittiin bulaa jirtu kuni dubartootaaf bakka hin qabu. Dubartootaaf bakki inni qabu akka isiin deettee akka isiin haadha manaa taatu kanneen lamaaniif hin qaba. Productionaaf hin qaban jedha. Namoota akkeenyaa kana yoo dubbannee jennu namni gariin complain amma sin gahu galtee hin deettu maaliin gootuun jira. Dhiirri yoo fuudhuu baate immoo namni akkas jedhuun hin jiru. Sigalee there is this mindset kanatu jira. Sigalee bu'aan dubartii wanti isin dhalattee fi ni fuuti ni deetti. Maashina garaa keessaa nan bahu. Sigalee isin nama otoo hin ta'in isin ilaalcha sammuu ofii qabdii otoo hin ta'in ni dhalatti ni qophoofti meeshaa isii achi keessa daa'imummaan haa bahu. Ilaalcha akkasii waan jiru natti fakkaata aadaa keenya keessa. Kuni rakkoo guddaa uumeetiin bakka yeroo carraan jiraatullee carraan iyyuu hin jiru kan jiruufillee akka kaaltiveenni fedhiin akka hin jiraanne waan uumuuf bakka fedhiin hin jiraatin ammoo wanti tokko ta'uu hin jiraannu yoo aadaa san keessa fedhii fi ilaalchi dubartoota ol ka'aa hin deemin all of a sudden kaaneetiin dubartii aangoorratti guurra yoo jette bu'aa hin qabu dhuguma sin jedhama mootummaa Abiyyi xiqqoo kaastee turte all of a sudden biyya dimokiraasii kana keessa biyya Ameerikaan dimokiraasii gaarii qabdi. Dimokiraasii kan Yuroopiitiin gargar haa ta'u malee. Oluma kaatee halkanuma tokkoon dubartoota 50 fiddee aangoorra kootee hangami practically gooti it is gaafii waa'ee politikaa keessa seenaa suni. So kanaafiyyuu rakkoon kara lamanatti fakkaata Salamoo.
Gaarii galatoomii tafarii ammachumaan hin ilaalte baay'ee sarpaayiis nu dhugaa soof hin taate gaafuma qophee wayii jirtu dhaabolee siyaasaa mootummaa naannoo Oromiyaas fudhadhu gambiraas gara gajjallaa keessa dubartoonni aangoo garaagaraa jiraachuu malu bulchiinsa keessa jecha. Garuu gara gubbaa hin ilaalte adda xayyibiyaa dhuma argita yeroo baay'ee karaa giddu galeessa kan viidiyoo inni fudhate. Karaa adda bilisummaa Oromoos nama tokkotu adeema karaa kan biraas jecha. Warri kaan immoo hin qaban iyyuu. Qophii wayii yeroo jiraatu walgahii guddaanis yeroo jiraatu rooliin kan inni kennamuu fi dubartootaa fi yookiin siiqee baachisanii yookiin illee wayyaatti uwwisanii baatanii dhaquurraa kan hafee to be honest that is amma seera siiqee yeroo laaltu akkaataa seera siiqeen dur ittiin bulu yeroo laaltu anaaf iddoo guddaa kennaa waan jiran natti hin fakkaatani waan kana irratti akkamitti ilaaltan? Well, maybe bal'aadha kun rakkoon isaa maalirraa dhufe kan jedhu historical injustices irraa dhufe. Fakkeenyaaf amma akkuma siin jedhe nuti Oromoo maal qabnaa dura hin beeknu akka beeknus hin barbaadamne. Kanaaf amma irratti dubbachaa maal qabnaa jechuudha. Kana qabnaa erga waliigallee erga kana wal barsiisaniin booda kanatti deebine rediscovery irra jirra amma. Yeroo kanatti egaa nuti akka turretti waggaa 100 dura 150 dura akka turretti nuti falaasama mataa keenyaa qabna bulchiinsa mataa keenyaa qabna walii galatti guutuudha mootummaa mataa keenyaa qabna mootummaa gadaa sana jalatti dhiirris dubartiinis qixa bakka itti wal bu'anidha. Achiin booda garuu Oromoon gaafa cabeenu sana completely balleessani. Gaafa balleessitu tokko institutionicha diiguu qabda. Balleessuu qabda by any means. Maaliif yoo institutioniin sun jiraate sin fudhatu. Achumatti fiiga inni. Gadaa hin dhaabdu taanaan achi iddoo biraatti ka'a. Fakkeenyaaf gadaa nama Finfinnee keessaa Aqaaqitti miti caffeen gadaa Tuulamaa kan taa'u. Odaa nabee miti. Odaa nabee iddoo bulchiinsaati. Aqaaqii Finfinnee keessaa naannoo Aqaaqii bakka eenyu jedhamu. Caffeetuma bakka jedhamutti ta'a caffeen gadaa. Iddoo sanatti guyyaa ta'a gadaan akkuma gadaa Booranaa. Erga Minilik dhufeen booda halkan ta'a. Amma bara kanallee halkan kan inni taa'e natti fakkaata. Waggaa 8 baranaa nan yaadadha halkan ta'uusaa. Maaliif diinarraa of haguuguudhaaf jechuudha. Kuni maal sitti agarsiisa dhiibbaa koloniyaalistiin nutti fideedha. Koloniyaalizimiin nutti fideedha. Egaa koloniyaalizimiin kan kee balleessee kan isaa bakka san buusudha. Kanaaf amma kan keenya bade. Dur nuti namni tokko balleesse mana hidhaan naqu. Gadaan mana hidhaan qabu. Kanan ittiin boonu tokko kana. Har'a garuu hiriyoonni koo meeqatu mana hidhaatti dhume. Meeqatu rakkate. Alamaayyoon hiriyaa kooti kan mana hidhaatti dhume. Gaaddisaan hiriyaa kooti. Yuunivarsiitii ijoollee waliin baranneedha. Yeroo ijoollee wajjiniin bilisummaa Oromoo dheebochaa turreedha kan mana hidhaatti du'an. Anumti hidhameera maatiin koo hedduun hidhamaniiru. Gadaa otoo ta'inanii gadaaniin toleraansiin qabu. Ijoollee kana kan dhabne nama hedduu kan dhabne abaawoodhaa jedhaniiti. Otoo toleraansiin wal dandeettiin gadaa suni jiraatee abaawoonis biyyaan ba'u dhaabni siyaasaas wal dhiitee maal jedhee waliin lolu wal danda'a wajjin jiraadhaa jedhee kan gadaan labsu jechuudha. So kuni institutionii mana hidhaa kana eenyu nutti fide faranjiin nutti fide eechaayyuu finne habashaan faranjiitti hirkatteeti dependent colonialistii waan ta'aniif isaantu fidanii institutionii kana seet godhan. Kanaaf amma even party systemiin mataa isaatiin alaa dhufe. Kan keenya miti. Filosofiin irratti wal lollu kun amma fakkeenyaaf individualism, neoliberalism or social democracy maali kana alaa liqeeffannee finneeti isa ofitti kaa'uudhaa gaafa taanu wal lolla jechuudha. Haala kanaan kana alaa kana immoo kan faranjii kana laallee yoo dhufne faranjiin still Ameerikaa keessatti dubartiin pirezidaantii taate hin jirtu. Dhiyoo kanaadha dubartiidha mirgi guutuun kan kenname malee dubartiin waggaa 100 dura bara Harvard Oxford seentee barachuu hin dandeessu. Cambridge seentee barachuu hin dandeessu. Institutionally kan philosophy warra dhiyaa kuni maal jedhama binary oppositionii qaba. Binary oppositionin kun dhiirriif dubartiin yeroo hundumaayyuu diina jedheeti kan inni ilaalu. Yeroo hundumaa. Nu bira garuu dhiirriif dubartiin diinaa miti.
ila ororoo qabattu gadaa qabattu tokko argiteerta dubartiidhaaf siinqee yoo jedhamu dhiiraaf immoo ororoo jedhama. Ororoon suni gubbaan isaa qaama dhiiraati kan qabu jalaa qaama dubartiiti kan qabu. Simboolikaali nama jechuun dubartiif dhiira jechuudha. Abbaan gadaa sana qabata. Kanaafi nu akka aadaa keenyatti sanaadha. Anyhow amma egaa nuti yeroon keessa jirru kuni tokko institutioniin dhiyaa kun yookiin falaasamni gara faranjii irraa liqeeffanne kuni nu biras hojjechaa yeroo jirrutti argina. Dhaaba siyaasaa kana keenya keessatti kana argina. Kana keessatti immoo dubartii akkuma siin jedhe inevitably kan warra dhiyaa kun dubartii waan hacuucuuf patriarkaal waan ta'eef patriarkaalizimiin suni dubartii keenya empower otoo gochuu otoo hin ta'in disempower godheera. Akka barattuun goone akkuma seenan jetteeyyuu dubartiin hin dhalatti, hin guddatti, hin heerumti, hin deessi kanuma jireenyi ishee. Dubartiin kan guddattu da'umsa bakka dhiira yookiin nama akka deessuuf reproductive machine sanaaf kan ishiin guddattu. Dubartiin haa barattuu maal jedhamee tattaaffiin godhamee jira. Haa barattuu sana keessatti iyyuu dhiibbaa meeqatu irra jira. Dhiibbaa sana qofaa miti dubartiin amma dhaaba siyaasaa keessa socially even active gootee waan tokko ga'uudhaaf dubbachuu qabda. Dubartiin meeqatu akka dubbattu encourage goona. Ani University Itoophiyaa keessan barsiisaa ture. Dubartiin tokko yeroo tokko jechuun presentationii ijoollee fuulduratti dhiyeessii jedhee dirqisiise dirqama waan dubbachuu qabaniif ofirratti fincoofte. Really I'm sad. Maaliif dubartiin kun ummata fuulduratti akka dubbattu gochuu hin barsiisne. Sana booda kutaa biraatti galchee namni si fuuldura hin jiru kophaatti dubbadhuun jedheen. Kophaatti dubbadhu jedheeni kophaatti dubbatte. Faayinaalii ijoolleen fooddaa keessan laalaa jiru ishiin hin argitu. Ilaa kunoo dubbachaa jirta ijoolleen si arganiiru hin jedheen. Ergasii dubartiin sun na galateeffatte. Kanaafi haalli barumsa keenyayyuu haalli social systemiin nuti liqeeffannee ummata keenya keessatti install gochaa jirru kuni dubartii keenya encourage kan godhu otoo hin ta'in discourage kan godhudha. Kanaafiyyuu kana jijjiirree duubatti deebi'uu qabna. Inni sadaffaan anan imaanaa kennatu waa'ee Xaayibaa Kaasteer. Ammas falaasama kan sablaa karaan speakii sanittiin si deebi'a. Dubartiin tokko dubartii cimtuun jiraachuu danda'u gadi aanarra gandarra godinaalee adda addaa keessa dubartiin ciccimuun jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf haati siinqee amma mattuu jiraatti, Lubbaaboor jiraatti seenan jetteera. Guyyaa tokko miidiyaan hin dhiyeessine, guyyaa tokko namni dhiyeesse maal barbaaddu maaliidha wanta ati hojjettu jedheef hin jiru. Maaliif still waan suni waan jiru karaan ittiin bahan hin jiru. Xaayibaan waan baateefi Xaayibaa kan baase abbaa duulati. Sana booda Xaayibaan beekamaa dhuftee idduma hundatti waamamti. Maaliif beekamtummaa argatteerti. Thanks to media, thanks to institutionii karaa ittiin dubbatan kanaani yookiin taayitaa siyaasaa ittiin argatan kanaani jechuudha. Kanaaf amma muuxannoo tokkoon sitti hima ishii kanarratti. Yeroo tokko dargaggoota kitaaba barreessanii encourage gochuudha fi kitaaba barreessanii waan ittiin maxxanfatan dhabanii maxxansinaaf jedheen karaa waldaa barreessitoota Oromoo beeksisa baasne. Beeksisa baasnee kitaaba 15 akkasitti dhufe. Kitaaba 15 keessaa kan dubartii 2 qofa jira. 2 qofa waan jiruuf 15 keessaa jechuudha. 13 kan dhiiraati. Dan yoo dorgomsiisnu kan dubartii kun agas gaarii miti. Quality gadi bu'aadha. Garuu representationii qabaachuu qabu. So maalin jedhee dubartoonni kun deebi'anii leenjii fudhatanii kitaabni isaanii suni fooyya'ee kan warra shan maxxansuu barbaanna shanan san keessa galuu qabaa jennee special keezidhaanii jechuudha. Dubartoota 2 sana keessa galchinee fi kan dhiira ciccimoo gaggaarii sana 3 walitti maxxansine. Maal siin jechuu barbaadanii yoo akkasitti encourage gooteen ala yoo dubartii even akkuma mootummaan godhu kana affirmative actionii waanuma hunda keessatti siyaasa keessattis haa ta'u ogbarruu keessattis haa ta'u karaa adda addaan gootee keessattuu immoo institutionii isaanii kana cimsitee
miidiyaan akka irratti hojjetu awarenessiin akka uumamu dubartiin mataa isheetiin rakkoo isaanii beekuu hin danda'u. Even waa'ee siinqee otoo dubbadhu amma dubartiin yeroo laguun dugdaa itti dhufu maal feelingii akkamii akka qabdu I can't understand that. Experience sana kan dubbatachuu qabdu dubartii mataa isheetiin dahumsi gaafa ciniinsuu suni miira akkamii akka fiduuf hagam akka nama dhiphisu ani hin beeku ani dhiira. Dubartiitu dubbatachuu qaba kana. Kanaaf waan kana akka dubbattuuf encourage karaa hundumaan karaa banuu fi qabna saaquu fi qabna kanuman jedha. Galatoomii tabarii seenaa amma waa'ee walgahii sanaa kan hin kaasee fi dhugaa soofennaa ta'e it's embarrassing dhugaa soofennaa ta'e dubartoota Oromoo meeqa keessaati nama tokkittiitu fuuldura yeroo taa'u dhiiruma kana karabaatii hidhatee irruma ammas gagga'u ta'a isa iyyuu immoo isheerra hiixataniitu walitti haasa'u it's almost like locking it off baay'ee waan nama qaanessu wayiiti anyway isa achuutti dhiisna garuu yeroo teessee ilaaltu siyaasuma amma fakkeenyaa fi gara siyaasaatti hin dhaabinne har'a waliin haasa'u har'a waliin araaramu borimmoo alabaanii immoo wal irratti hafuufu yookiin immoo wal waraanu obboleessi koo tabariin sila kan inni dubbate sirnichi wanta jigee fi waliidhuun wal ajjeesuun wal irratti waraana banuuni sirna gadaa jalatti silaa kan inni ta'u sila Oromoon Oromoo irratti waraana hin banu. Amma teessee yeroo laaltu rakkinumti kun iyyuu wanta dubartoota kana finneechi keessatti hammachuu maaliif amma inni ilaalte irra nagaa ba'u irratti rakkoo uumuu irratti ijoollee yeroo duutu kan irra dhukkubsatu dubartoota. Maaliif garaa deesse waan ta'eef. Kun rakkina fidaa akka kun mataas rakkina guddaa jettee yaadaa jirta. Kun kontribiitii godha. Ila maasi fakkaate Salamoon Waalte jettu waan of ilmi namaa Oromoo kana asin duraan dubbadhaa ture. Oromoo kana Oromoo godhu because an Oromoodha waan siin jedheef atillee gatii seenaa Oromoodha jettee waan amanteef Oromoo ta'e. Otuu an Oromoo jedhee ati ammoo Oromoo miti rakkisiin sababraa jettee Oromoo ta'uu hin danda'u. Ilaalchi nama tokko doktora tokko inni doktora jedhee waan amaneef anullee ati doktora jennee waan itti amannee sanii doktora ta'e malee hangaf yoo ta'u inni doktora ta'e yoo nuti ati doktoraa miti inni doktora ta'uu hin danda'u. So eenyummaan namaa reflect ka godhu keessa isaatii fi environmentii isaati. Oromoo keessatti dubartoota keessatti yoo laatte jettee eenyummaa keenya of keessa deebinee ilaaluun jaalannu. Dhoksuu barbaanna eenyummaa keenya kan dur dabre sansii galee kan akaakayyuun keenya maal turanii waaqa akkamii kadhataa turanii wanni sun fokkataa ta'ee kan dhofamu kan ittiin dubbanne kan ittiin saalfannu ta'e. Eenyummaan keenya si galee jibbamaa fi gurraachaa of duuba hafaa ta'ee eenyummaan ambaa kakalee dhufe immoo bareedaa si galee kan nuti kan taane dhiisne kan hin taane himanna. Si galee eenyummaa keenya waaqa keenyallee haa ta'u fakkeenyaaf tokko fudhadheen jira amantii waaqeffataa fudhattee jirti si galee of duuba hafiinsummatti ilaallamee dura warri keenya waa wallaalee fi kanatti amanu sin jedhu beektaa moora keenya gaafatti waa wallaalanii fi kanatti amananii amma waaqni iftooma nuu kennee jira kanaafuu kana fudhanna jedhan. Bareeda amantaa hunduu bareedaan amantaa hundaa nan deeggara. By any means amantoonni haarufni waa hedduu sabaaf sablammii addunyaa kanarra waa hedduu gaarii godhanii jiru. Biyyoota of dura tarkaanfachiisanii jiran namni akka wal jaalatu waa hedduu godhanii jiran. Haa ta'u the most important thing buuka Hilarii dubbisaan ture ji'a shaniin dura beektaa ka isiin amma dhumarratti injifatte. Jiruu irratti jettee waa hedduu keessa dabarraa jette. Waa hedduullee nu eeggataa jette. Garuu inni guddichi nu keessa jira. The biggest challenge wanti guddichi nu keessa jira. Eenyummaan keenya akka nam tokkotti akka sabaatti illee beekumsi keenyas jabeenyi keenyas inni guddichi nu keessatti hafe. So Oromooni gaaf of xiinxaluu jalqabe. Seenaan gaaf of xiinxaluu jalqabdi keessi kiyya onnee kiyya keessa maaltu jira? Gaafa saniin boonuu jalqabe. Gaafa sanitti hin amanee ani bareedduudha. Ani beektuudha jedhee gaafan amanee jedhe eenyuu na dhaabuu hin danda'u. Inni rakkinni guddaan hoo keessi keenya qullaadha. Keessa keenya kan jiru san bannee ilaaluun barbaannu. Kan ollaa as garagallee achi garagalleetiin san himachuu feena. So Oromoon hanga keessa ofitti deebi'ee gaheen dubartootaa, gahee aadaan keenyaa,
gahee waaqa keenyaa maal ture? Kalee maalirra ture? Maaf kalee naga qabaanne hadha immoo naga qabaachuu dhabne? Maaliif sirna gadaa nagaan waggoota dhibbaan waliin jiraachaa turre amma ammoo poolitikaan keenya har'a wal fuudhaa baru waliika. Har'a wal fuudhaa waliika. Dubartiidhaa bakka takka carraa maaf dhabe? Keessi keenya deebinee hanga laalle keessi keenyatti ammoo warroonni aangoo qaban, warroonni taayitaa qaban, warroonni mallaqa qabanii fi miidiyaa adda addaa qaban kuni keessa keenya isa furdaa bareedaa sanii finnee barsiisnee generationa kana otoo hin ta'in generationa dhufuufi kuni generationni kun already mataa isaa micciiramee jira. Ilmi namaa harduma yaada kan kee jijjiirtu uumaan mara process keessa dhuftee jijjiirta. So xiqqaa lafaa dhufu keenya akkamitti expose goone akka jarri kan haa taatuuf miti ijoolleen lafaa dhufnu kan barsiisnu waaqeffata haa taatuuf miti. Amantaan kan abbaati walii galan martu musliimas ta'e kiristaanas ta'e garuu kan nu barbaannu ilmaan keenya expose godhuu barbaanna. Akka jarri marayyuu bartee kan jaraaf ta'u keessa haa filattu. Amantaan kubanoo maal godha si galee kaawwan gurra qabee cufee ija hidhee gurra cuqqaalee tokko qofa barsiisuu barbaada. Nuti ammoo kan barbaannu amantaa marayyuu laallee ka keessa nuuf ta'u kan waaqni nuuf file amantaa biraas ta'uu danda'a, buddizimii ta'uu danda'a, amantaa jeenizimii ta'uu danda'a, amantaa kumaatamatu jira addunyaa kanarra. Laallee too isa nuuf ta'u, isa tarkaaffii adda irratti nu godha, isa hiyyummaa, rakkina, dhukkubarraa nu baasu keenya laallee of dura tarkaanfachuu barbaadeen jira. Kan biraa ammoo duratti yaadaan ture. Anamma yeroo baay'ee bakka baay'ee gundeemu namni na gaafata. Ati maaf wayaa aadaan godhannee naan jedhan. Dhiira gaafii akkasiin gaafatan. Si galee ati maa wayaa aadaa yennaa jawaar deemee wanna deemu jawaa wayaa aadaan godhannee naan jedhan. Ana ammoo namni hedduu na gaafateetiin uffata kiyyarraa na gaafatan. Haasaa kiyyarraa xaarii kiyyarraa itti mul'anne kan itti mul'atee jedhee uffata an uffadhe. Tokkoffaa ani kan uffadhu waa hedduu kan uffadha. Ani generally especially bu'aa miidiyaa hammam ta'illee xiqqoo ta'e waan beekuuf wanni an jedhuufis harka guddaa wanni an uffadhullee it is purpose qaba anaaf. Wayaan aadaa bareeduu dhabaateetii miti. Lammataa ammoo naannoo tokko tokko yoo deemu warra san fakkaachuu wallaaleetii miti. Garuu purpose personally koo waan an qabuufi si galee meeseejii dabarsuu barbaadu waan an qabuufi keessattuu ijoollee lafaa dhuftu. Because eenyummaan akkuma dura siin jedhe eenyummaan kiyya kaati jettuufi kan jedhu. Kanaafuu shamarran lafaa dhuftu suni confidence jiraa ijaaruu kan godhuu dandeenyu. Ilmi namaa beekumsi namaa karaa lamaan jira. Tokko beeksuma kan herreeguma kan agartee tokkoof tokko. Inni lammataa ammoo confidenceedha. Beeka jettee yoo amanin beekuu hin dandeettu. Shamarran yeroo baay'ee kan duuba haftuu fi biyyuma alaa kana keessattiyyuu hojii Ameerikaa kana keessatti olaalte dhiiraaf irra kaffalama. Shamaraafoo because shamarri yeroo marayyuu konfidensiin kennu warruma Ameerikaatuun siin jedha. We understand ourselves. Sigalee otumaa doktora taaniyyuu gatii agarsiisan gaafachuu hin barbaanne. Hin feenu, garaa laafna, hin sodaanna. Konfidensii waan hin qabneef. Kanaafuu shamarran lafaa dhufnu tana akkamitti konfidensii gooneetiin sigalee sirni siinqee kuni walqixa ittiin buluu qabna, sirna kana baratuu qabna. Ittiin bultuun filannoo keetii lafti dimookiraasiidha. Garuu sirni kun jiraatee uummataa fi filannoo ta'uu qaba. Shamarranii fi filannoo ta'uu qaba. Sirni kun ammoo mootummaan baajata afaanii odeessuu miti sigalee hanqina dubartoota qabna. Namni martuu ni odeessa sigalee dhuguma. Dubartoonni gahee kana keessatti waa hin qabnee fi as bahuu hin dandeessu. Suni soosaayitii keessa rakkoo guddatu jira. Soosaayitii keessa kan jiru harka guddaa amantatu harka keessaa qaba. Kanaafuu sun akkasuma jira. Kan jiruufiyyuu hoo afaanii odeessineetiin hanqina shamarranii, hanqina siinqee qofa otoo hin ta'in baajataan, miidiyaadhaan kara dandeenyeen akkamitti shamarran tanniin ciccimsinaa. Bikoo shamarran tanniin yoo ciccimsitee jette shamarran itti aantu daran ceekuu irratti ol dheerattee jette. Mammaaka tokkoon sii fixeen jedhama. Ilmatu abbaa gaafate. Anatu jaba moo situ jabaa namarraan dhagahee jedhee jennaan. Abbaa gadaatiin fakkaatee abbaa guddaa nama kabajamaadha. Anatu jaba moo situ jabaa jedhee abbaa gaafate jennaan. Abbaan I guess bulchaadhaa anatu jabaan jedheen. Lakkii abbaa kiyyaan jedheen anatu jabaadhaa jedheen. Maa hojjette ani tulluu irratti hin biqilee jedheen. Ati hangana geettaa ani sirratti waan biqiluu fi anatu taraa hin jedheen.
So shamarran teenna tan amma ijaarru tun isii galee tan lafaa dhuftu hundarratti waan biqiltuu fi shamarran akka xayyibaa irratti waan biqiluu dandeessuu fi shamarran kanneen jajjabeessineetiin meeshaa kennuufii qabna, carraa kennuufii qabna, odeessuu qofa osoo hin ta'in practically kan realistic ta'ee institution ijaaruu baajeta kennuudhaan, carraa miidiyaa kennuudhaan waan adda addaatiin I think it's very very important jedha siinqee kana deebisnee ijaaruu fi akkasumas dhumarratti ammoo akkuma beektu siinqee jechuun ammoo walakkaa waaqa akka waaqa amantaa haarawaa walakkaa dhiirarraa dhufe osoo hin ta'in gahee mataa isii of dandeette waan ta'eef gadaan kophaa isaa deemuu hin danda'u abbaan gadaa haati siinqee jiraachuu qabdi amma abbaan gadaan ni jira haati siinqee baay'ee duubatti haftee jirti ol dhiyeessinee gaafa san qofa yoo taane addunyaan kun feerii equal ta'uu dandeettiin jedha salama. Yaa achumaan ittuma fufiitii mee amma poointiitti kaase tokkotu jira kan sammuu keessa deemaa ture. Dhuguma hanqina dubartootaatu jiraateeti moo dubartoonni baay'eetu baratanii jiru. Dhuguma hanqina dubartootaa jiraate moo dhiiratu olaantummaa isaanii sobanii sababa godhatanii hanqina dubartootaa jiraateetti yaadame. Well, I think Davidson gara iddoon deebi'uu danda'a salama maa hojjette dhuguma hanqinni dubartootaa jira moo dhiirumatu aangoo mi'eeffatee kadama nyaatu mi'eeffate beektaa siin kennu yoomiyyuu. I think Davidsonii kana lachuutu jira dhugaa siin jira. Kar tokkoon keessattuu waa'ee poolitikaa fi taayitaa adda addaa keessatti akkuma duratti amantaa walitti hidhateetiin gahee there's no space for women. There's no space in jirat oxygen waraqaa tokko keessa oxygen keessa yoo xuuxxee jette oxygen seenuu hin danda'u. You have to give it a space. Bakki yoo jiraate itti seenee jira. Bakki yoo jiraate bishaan seenee bishaan bakka san qabata. Qilleensi bakka san qabata. So poolitikaa fi taayitaa adda addaa keessatti waan space hin jirreef rakkinni tokko hin jira. Kara kaaniin ammoo dhuguma ammoo rakkinni shamarran keessa rakkinni guddaan shamarran keessa hin jira. Anama fakkeenyaaf hin sitti mee hin jedhamu. Gaafa buukiyya baasu waggaa 3 hin dura maqaa haadhatti ijaarran kaa'ee ture. Because anin amanaa haadhaaf abbaarraa dhaladhee haadhaaf abbaan dubbatamuu qabdiin jira. Daa'imni tiyyaataanin dahee yoo ani completely gatteetiin abbaa faana deemte jettu natti dhaga'ama. Because natu xaareetan guddiseen hin jedhe. Kanaafuu I think it's fair haadhaaf abbaa qabachuun. Wanti ajaa'ibsiisu harki guddaan kanatti dallanee kanatti gaddee jedhee warra dubartootaati. Akkamitti abbaa kan kee jabaasan irraaffattee haadhatan ta'e. Ani abbaa kiyya irraaffannee bara. Abbaa kiyya illee kaahee jira. Garuu maqammaa haadha kiyya maachi gahee nama hedduun dallansiisee jedhe. So listen, amma ulaaltee jettu criticismii guddaan kan hin dhageettu shamararraa waa'ee shamaraa yeroo baay'eedha. So there's this biyya alaa kanatti illee queen shamaraan buluun barbaaddu. Aangoo tokko irratti biiroo tokkotti olaaltee shamarree hojjettu usually completely guddaa jira. So what is that shows them? Society keessatti akka duratti siin jedhe processor keessa shamarran tan lafaa fidaa hin jirru shamarran akka buluu dandeessu shamarri guguddoon pirezidantii taatee CEO taatee waan hin arginee fi shamarran lafaa dhuftu tuni yoo shamara isii irratti agarte isinis bosuma itti dhagahama. Dhiirarraa yoo dhageette hin fudhatamaaf. Ani fiiqiyaan argee jedhe gaafii deebisu tokko yoo dhiirarraa dhagahan fudhatama guddaa qaba dhugaadha. Garuu yoo shamarran irraa dhagahaman fudhatama hin qabu. Because waa akkaataa itti guddatanii fi akkaataa itti baratan sammuu jalaa keessatti waan hafee jiruu fi murtiin shamaraan murtamu ilaalchi shamaraaf qabnu sun waan achi hin jirree fi shamarran fuutee achi yoo geettillee achi gubbaa yoo geettillee gaditti fudhataman argattu. Kanaafuu society keessa rakkoo guddatti jira. Hanqina guddaa keessatti jira shamarran keessallee. So gara kaaniin akkuma duratti siin jedhe kan dama mi'eeffate dama namaan hin gahu kunillee fedhiin guddaan hin jiru natti fakkaata. Yeah. So okay, but amma waan baay'ee system issue tu jira jira. Systemiin akkuma sirriitti amma dubbattee sirni gadaa yeroo cabuu sirni siiqee yeroo cabuu psychologically sammuu sana keessatti waan guddanneef sammuu warra Abisiiniyaan keessatti ijaaran sana keessatti waan guddanneef ammayyuu nama seenan kaastu dubartoodhumtillee waan ati dubbattu sirkaa fudhachuu dhiisuudhaan ilaalcha garaagariitiin ilaaluun suni ammayyuu waan sanatti keessa sammuu keenya keessa jira jira. Mee karaa warra dhiiraati. Mee gara warra dhiiraatti deebina. Dhiirri warri dhaabolee siyaasaa kana geggeessanis as individually anas ta'es ta'e mana keenya keessatti akkamittiin akka nuti ilaaluu qabnu waan kana waan dubbateera. Well, namoota dhaaba siyaasaa geggeessan kana baay'ee isaanii wajjin dubbadhee hin jira waa'ee gadaa kana irratti jechuudha. Dura yeruma ishuu gadaa kana kaasnu like 2000
12, 13, 14 hanga dhannee UNESCOtti galmaa'uudha. Goonu kana gargaarsas yaadas maalis gaggaafachaa turre. Namoonni baay'een gadaan gaariidhaa siin jedhu. Gadaan gaariidhaa, siinqeen gaariidhaa, baay'ee gaariidhaa. Yeroo tokko Oromoon itti fayyadameera. Har'a garuu Oromoon itti fayyadamuu hin danda'u siin jedhu. So har'atti faayidaa nuun qabu. Egaa deebiin garanarraa dhufu kana argita. Kanarraas maal argita akkuma siin jedhee yaada biyya dhiyaa kana, faranjii kana, paatriyaarkiizimii kanarraa argita. Kanaafi amma yoo hidhattee kun yaa ta'u jetteen lakki nuti dhaabni keenya kan hin deeggaru, lakki kun dhaabni keenya kan hin godhu. Haala kanaan amma ani isaan gochuu danda'ani maalidha inni karaa egaa dubartiitti deebiteette. Dubartiin baratan jiru haalli isaan yeroo hanqoo yeroo badii kana keessa haalli itti guddatan kuni dubartii konfiidensii kennee fi waan barbaaddu san hunda hidhachiisee fakkeenyaaf bakka ishiin argamu yookiin bakka ishiin ga'uu qabdu sani kan geessisu miti. Akkuma isin jedhe dubartiin haa barattuyyuu barattus dhumarraa heerumatti mammaaksi biyya jiru tokko jira. ምንም ብታምሪ ወሬ አማረቲ አፋን አማረቲን ታክሲ ከሰት ምንም ብታምሪ ከምስትነት አታልፊም jechuun arraba kuni garuu hagam akka dubartiin amaali yaadan hamma feetallee bareedi dhumni kee haadha warraa ta'uudha. Haadha warraa ta'uun immoo even jechumtiyyuu mistii fi haadha warraa kuni garaagarummaa guddaa qaba. Niitii fi haadha warraa kuni jechuudha. Niitiin kuni direct translation misteedhamu kanaati. Haadha warraa kan jedhamu kuni garuu kabaja qaba. Haadha itti gaafatamummaa akka haadhatti itti gaafatamummaa qabdi. Even haadha warraa gaafa jennu warri sun abbaan warraa mataa isaatiin barii akka ilma ishiitti lakkoofti. Isaafiyyuu haadha taati jechuudha. She care akka gootuu akka damaa fi yaadduu akka nama kabaja qabduutti kan inni kaa'u haadhi warraa kun jechuudha. Jechumti kuniyyuu. Kanaaf amma yeroo baay'ee confusionii afaan Oromoo keessatti arginiyyuu abbaa manaa qabdaa haadha manaa qabdaa hin jedhamu. Haati manaa mana nama qabu. Abbaan manaas mana nama qabu. Abbaan manaa jechuun mana qabdaa manni suni kan keeti jechuudha. Malee maatii bakka hin bu'u. Haadha warraa abbaa warraa jenna. Misti kan jedhu isaaniis Oromoon iddoo baay'eetti ittiin fayyadamu. Niitii koo, dhirsa koo baay'ee kan caalaa uummata keessatti fudhatamee kabajas qabu haadha warraa abbaa warraa jedhu kanaadha. Kanaaf amma dubartoonni tokko jiru jechuun uummata Oromoo keessaa parsantiin 51 dubartiidha jedhama. Dhiira caaluyyuu jedhama. Dubartii Oromoo parsantii 51 kana keessaa dubartiin Oromoo baratan baay'ee muraasa. Yoo daataa isaa ilaalteetti parsantii 15 caalaa miti dubartiin Oromoo. So dubartiin Oromoo baay'een ammallee barachaa jiru. Iddoo baay'eetti barumsa keessa jiru gara barumsatti dhufaa jiru. Garuu erga barataniin boodas maal godhu erguma bahaniin booda involvementiin isaanii xinnoodha. Siyaasa hirmaannaan siyaasa keessatti qaban, diinagdee keessatti qaban, hawaasummaa keessatti qaban xinnoodha. Maaliif xinnoo ta'e? Seenan sirriitti himteera. Tokko hanqinuma mataa isaaniiti. Ofumaa isaaniiti. Namni isaa jechuun ofumaa keessa isaaniitii fedhiin sun hin jiru. Keessa isaaniitii kaka'umsi kun hin jiru. Mana keenya manuma hunda keenya yoo ilaallee jennee jechuudha. Even social responsibility fudhachuu kanarratti hundi keenya wal qixaa miti. Haati warraa koo amma dhimma Oromoo irratti haga koo hin dhimmitu. Iddoo baay'eettis dubartii baay'ee irraa hin argina. Garuu achirratti amma dhuguma amma isaantu dhuguma fedhiin qabu moo siistemichatu sila isaan keessatti akka isaan lamaanuu seenan kaasteerti bar namni tokko aayendamiin yeroo hunda jira. Dhiibban waan external factoriin sirraan ga'u jira. External factoriin kuni hawaasni jira, maatiin kee jira, institutionii, social factor. Inni kuni external jennaan walumaa galatti alaa dhufee dhiibbaa kan sirraan ga'u kuni jira. Otoo inni sun dhiibbaa sirraan gahuu
namni tokko tokko immoo cimaan keessa isaatii cimina waan qabuu fi sana keessaa utaalee cabsee ba'a. Namoota ciccimoo akkasii hedduu argina. Gadaa keessattis lakkoofsa maqaa isii dha'uu nan danda'a. Fakkeenyaaf amma kaatolikiin mana barumsaa kan ijaareef Hawwaca Keeniyaa Oromoo Keeniyaati. Cimtuu abbaa gadaa caaltuudha dubartiin kun. Dubartii Oromoo geggeessiteedha iddoo baay'eetti jechuudha. Gaaddisee yeroo lola Habashaa sanitti gaaddiseen kun Arsii naannoo Qarsaa keessa jirti. Yeroo lola Minilikii fi Hayila Sillaasee sanatti keessattuu Minilik Albaas iddoo jedhamutti yeroo waraana deeme sanitti gaaddiseen duubaa kan qabdee kan jabeessaa turte kan nama meeqa akka nama qaallittiittis lakkaa'amti. Otoo inni asumatti iyyuu rooliin even waaqa wajjin communicate gochuu qaallitti dubartiifis hin kennamu. Amantii biraa keessatti kun hin jiru. Oromoo keessatti garuu luka gama akka kabajamtu jechuudha. Inni yaa gaaddiseen amma egaa instituushinii durii cimaa gaarii siinqee sana keessaa baate jechuu dandeessa. Sana asis immoo dubartoonni ciccimoon akkasitti ba'anii keessaa otoo external factoriin kun jiru iyyuu hojii guddaa hojjetanii baay'eetu jira. Asumatti kun seenan dura jirti miti. Instituushinii external factoriin sun otoo jiru inside immoo keessaa ciminni jiru sun yoo dhufe jechuudha. Keessaa immoo fedhiin sun otoo jiru external factoriin suni mo'achuu dandeessaanii akka amantaa kootti keessi kee chaalenjii keessa kee guddaa sana mo'atteennaan external factorii sana mo'achuun baay'ee rakkisaa miti. Numa mo'attaa numa iddoo sana geessa. Garuu hundaafuu ani gorsi koo keessattuyyuu dhaabbilee siyaasatiif jechuudha. Jiru dubartoonni carraa dhabani. Karaa ittiin dubbatan dhaban, karaa ittiin hirmaatan dhaban, nama isaan akkuma asoosama irratti siin jedhe sani dubartoonni kun gaariis barreessuu baatanii akka gaarii ta'eetti yookiin akka gaarii haa ta'u jennee gorsinee cimsinee leenjii barbaachisaa kenninee fi fooyyessinee fi waan gaarii gochuuf ni dandeenya. Siyaasan beekan jechuu danda'u isaan garuu siyaasa sana barsiisuu ni dandeenya. Dubartoota kana siyaasa kana barsiisnee qixuma dhiiraa akka dubbattu, qixa dhiiraa akka hojjettu, qixa dhiiraa akka geggeessitu, dhaaba siyaasaa tokko akka geggeessitu gochuun ni danda'ama. Kanaaf of duuba deebinee haa laallu. Dhalli ammaa kunis waa lama keessa jira. Tokko dhugaadha. Dhalli ammaa kun of duuba deebi'ee waa baay'ee qorachaara, waa baay'ee rediscovery irra jira. Siinqes gadaas maalis remaking irra jira. Gadaayyuu akka haara fakkeenyaaf gumiin abbootii gadaa waggaa afurii erga hundaa'e reefudha. Durii gadaan lookaalidha. Gadaa Booranaa, gadaa Gujii, gadaa Tuulamaa, Maccaa jedhamee malee walitti dhufanii abbootiin gadaa dhimma Oromoo irratti mari'atan. Waxabajjii bara 2014 walitti finnee maaf gadaa tokko nuumannee jedhamee gumii abbootii gadaa hundeessanii amma akka haaratti ijaarame. Akka haaratti dhaabachaara deemee amma fakkeenyaaf aanumti kananitti hirmaatte Salaalee keessa, Dambidolloo keessa, kana keessa deemnee ijaaraa. Kanuma gaafa ijaarru siinqes wajjin ijaaruu qabna. Siinqeen akka Oromiyaatti ijaaramuu qaba. Oromiyaa irraa gadi bu'ee immoo godinatti ijaaramuu qaba. Aanatti ijaaramuu qaba. Gandatti ijaaramuu qaba. Gaafa ijaaramu san rakkoo dubartiitu beeka. Hunda caala. So rakkoo ishii sanaaf kan dhiiguuf kan yoo dhiibban rakkoon guddaa irra ga'ee qaama barbaachisutti dhiyeessus dubartii ta'uu qaba. Wal gargaaruus qabu. Barumsa irratti amma even siinqeen gaafa ijaaramu ani siinqee qofaanii miti siinqee addooyyee institution jedhamu qaba yookiin dhaabbata siinqeef addooyyeen dubartiin heeruminii kana jechuudha isaan lamaan walitti qabatee deemuu qaba kanuman jechuu barbaada yeroo dheeraa fudhadhu. Toomi obbo Tafarii mee seera gara dhumaatti dhufaa jirra achuma dhaamsa keenya dhaamtaa siifan kenna carraasa. Fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana waan kana ijaarsa siiqqee kana deebisanii ijaaruu sochiin geggeeffamaa jiru yoo jiraate itti dabaliiti obbolootaafis warra dubartootaafis yookiin warra dhiiraa dhaabolee siyaasaas yookiin warra dhuunfaa abbootii manaa ta'aniifis walitti qabime dhaamsa kennuu dabarsine. So dhaamsi kiyya Solomon I think hawwatiidhaaf dura ija warra haadha ta'ee jechuudha.
ani carraa kanaaf hedduun gammadee jira Salamoon namni keenya hedduu bakka naa kennuu jira. Shamarran hedduu naa barreessuu naaf na dubbisuullee baay'ee gammannee jira. So dhaamsi kiyya kan haadholii fi yoo namni akka kiyyaas gammachiisa. Yoo intalli tantee ati deetti suni ilma kan kee kakalee deetteen gadi jetteen amanne taate har'a carraa kana fayyadamii har'a daa'ima tana cultivate godhe. Ittimi wanni inni godhu isiin godhuu akka dandeettu. Carraa banii fi expectation na kenna mana rakkoon guddaa ilmi namaa mana keessa jira. Mana keessatti isaaf herreega kennu isiidhaaf ammoo meeshaa taphaa kennu. Isaaf ala bahii yookiin baradoo kana lafaa qotu jedhu isii immoo wayaa itti uffisanii sitti qoranii akka daa'imaa godhu. No. Yoo nama kana wal qixa jennee dhuguma amansiisuu barbaanne yoo inni baradoo qote isinis baradoo qotuu barbaachisa. Yoo inni herreega barataa jiraate yoo gadaanti yoo inni hin baratiin isiin barachuu qaba. Genereeshina jabaa akka sibiilaa kan dhugumaan waaqni uumee jedhe dubartoota sigalee jireenya addunyaa kanarra kan ulfaatu kan dhalakkaan kan dahiinsaa ulfaatu hin jiru. Dubartiin dahiinsa iyyuu hin dandeessi. Dubartii jechuun sibiila. So gahee keenya kana afaanii odeessoo tontiin practically irratti generation haaroo lafaa dhufaa jiru kana daa'imman teenya tana ta'an balaallee TV irratti hawwatoon ta'in sibiila keenya manatti uumuu qabna. Unbendable ka ta'e sibiila keenya sigalee kan bulchu kan sabaaf yaadu kan ummataaf yaadu kan garaa laafu namni dhiirummaan sigalee ka ajjeese qofaa miti. Nama ajjeesuun sodaattuudha dhugaa sibiila. Kan ru'ii barreessu sodaattuudha. Kan ru'ii barreessu otoo hin ta'in kan ru'ii qabu, kan ru'ii karaa irratti deebisu, kan ummataaf oolu uumuu kan danda'u, kan uumaa ture waaqatti aanee kan jiru dubartiidha. So sibiila tana lafaa fidi amma boru akka siifillee taatu, akka biyyaafillee taatu, akka addunyaafillee taatu sababni sibiila san irratti jabeessin jira. Dubartootaaf haawwalee san hin dhaamee jira. Shamarran dargaggootaaf ammoo dhaamsi kiyya kan hin dhaamee jedhu duratti dubbadhee jira. Rakkoon keenya inni guddaan keessa keenya jira. Namni hanguma feetillee bareeddu yoo siin jedhe keessi kan kee yoon amanin, namni hanguma beektullee yoo siin jedhe keessi kan kee yoon amanin, ati yoom ija dadhabduudha. Because confidence hin qabaatu. So of duuba deebi'iiti keessi kan kee ilaale. Keessi keetitti amani nin goda jedhi nin goota ka maaf goota because amantee jirta waan amantee fi nin goota waan ta'uu feete san nin feeta hundi doktora ta'uu qabu hundi looyara ta'uu qabu barachuun gaariidha garuu warroonni barate kun martinuu namaaf dalaga so barumsi is really fedhiidha malee is not determinantii kan keetii miti eenyummaa kan ta'e kan si gammachiisutu beeka mallaqaa miti kan si gammachiisu sometimes namni keenya hiyyeessa waan taaneef mallaqa waan dhabneef mallaqni is nothing maal si godha dhugaawwatti yaaddee jettee hin nyaattaa akkuma nyaattu qabaatte miileenas qabaatte fudhanis qabaatte nyaatte yoo duute biraa dhiistee duuta kanaafiyyuu hoo fedhii kan kee kan seenaa godhu kan caaltu jaattu godhu caaltu yoo maal taate yoo maal dubbatte yoo eessa oolte yoo maal fudhatte konfidensiin itti dhagahama otoo hadha ka duutuuti yookiin ammoo otoo boru ka duutuuti hadha maal goota. That is you really identity. So shamarran teenyaaf san dhaama. Dhumarratti ammoo uummata keenyaaf waliigalatti kan dhaamu ammoo yeroo baay'ee kan sabaaf sablabbii biraa yookiin kan biyya westii kana laallee haasofnee jabina shamarran jaraa hawwina. Yookiin ammoo jabina shamarran jaraa laalleetiin akka shamarran sunniin garaa biraa keessaa baatee yookiin ammoo ji'a sagalitti hin dhalannee ji'a fudhanii akka waan dhalatteetti ilaallee kan jennu kana keenya keessatti kan qabnu obboleessa yoo taate obboleettii kan ta'e irratti konfidensii godha. Abbaa yoo taate intala kan kee irratti yoo ollaa taate ishee ganda keessaa tan irratti carraa kenniifi haa dubbattu yaada sii dhagahi yaada sii yoo dhageette ammoo yaada sii cuqqaaltee irra tarkaanfachuu yaala. Yeroo baay'ee rakkoon keenya yaada shamarranii dhagaan tokkoffaa dhumarratti dhaga'u 19 dubbatanii 10ffaa irratti shamarri jirti jedhanii dharraa fudhatan. Kadhagaan san yoo achumatti dhiisuu jedhan. So yaada ishee kana fudhanneetiin kunuunsineetiin akka isiin konfidensii fudhattu goonee akka isiin ofiin qofa otoo hin ta'in addunyaa kanaan dorgomtee shamara biraa akka taatuu fi nuyi sosaayitiitu shamara sibiilaa uumuu danda'a. Shamara ofiin dhaabbattu ka ofiin dubbattu sigalee rakkoon keenya yeroo hedduu shamarran tuni ergamtuu barbaanna.
Ani kan nan qunname keessaa kan hin argee jedhee warri dhiiraa kun ergamtuu barbaada. Shamarran ofiin deemtu hin jaalatu, hin sodaatu. Ka barbaadan maal ergamtuu sii galee as garagalii achi garagalii kana barbaadan. Siyaasa kanarratti ka ati feetaa dubbatu. Shamarran akkasii sun siif hin taatu. Haadha manaa gaariis hin taatu. Ta ofiin bultu, ta ofiin deemtu, ta ofiin beekta siin mormitu. Bikoo si jabaatu wal jabeessitani. Diinni hamtuun isin hin seenu. Maatii keessan jabeessanii jettanii ta ofiin bultu tana kaaltibeet godhii fuudhii jaaladhu horii guddisii uummanni keenya akkasitti shamarri akka ba'aa nutti hin taane akka dhiirallee gadi harkisne akka nu harkistu of duba akka tarkaanfattu kanaafuu koominitiin keenya dhaamsi keenya kara sadiini kan qabu kana carraadhaaf hedduu galatoomin jedha Salamoon waa'een dubartoota isa very personal yeroo hedduun dubbadhaa so galatoomin. Egaa daawwattoota keenya obbo Tafarii seenaa irraa waan baay'ee barannee obbo Tafariinis waan baay'ee barate anis waan baay'ee baradhee hundumti keenya mana keenyatti deebinee warra manaa keenya wajjin ijoollee durbaa qabnu wajjin akka ittiin waliin jiraannu gara fuulduraatti akkamitti akka guddisuu qabnu waliin guddachuu qabnu waan baay'ee barachaa. Dhimmi siiqee immoo dhimma siisteemii Oromoo kuffiseedha sirna Gadaa ol qabatee waan jiruuf kana deebisnee ijaaruunis immoo dirqama barbaachisaa akka ta'e irraa barannee jechaadha. Gara fuulduraatti itti deebinee bal'inaan baay'ee akka haasofnuuf abdiin qaba dhugaa haasoo fi maaliif waan baay'ee wanta irra jijjiiramu jira waan ta'eef. Kanaaf daawwattoota keenya waan nu dhaggeeffataniif hedduun isin galateeffadha. Kan waan kana qopheessan dhiyeesse an Solomoon Namarraati. Karaa duubaan kan nu waraabaa ture immoo Garbii Nuureeti nagaa Waaqayyoon bulaan isin jedha.